Jirtu mata biyya kam jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti salaamtaan teenya isinaa dhaqqabdu isiniin jechaa baga jiraattan dhiyaadha karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii akkuma aadaatti eessarraa akkana daawwachaa jirtan eessarraa akkana dhugaa jirtan barreessaa mana keessatti salaamtaan teenya isinaa dhaqqabdu isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugumatti waa hedduudhaatu deemaa jira akkaataan ummanni keenya keessa jiru biitti san keessa jirtu haalaan guyyaarraa guyyatti hammaachaati jirti. Akkumaan amma dura isinii himaa turetti politikaan Oromoo silaa'uu yeroo samara Ameerikaa yeroo qilleensi Ameerikaa tolu kana oowwaa deema. Mee tanaafuu waa hedduudhaan isinii qaba waa hedduurraa mareechuudhaaf teenya dhiyaadha barreessa eessarraa akka nu daawwachaa jirtan eessarraa akka dhagayaa jirtan magaalaa teessanii fi biyya jirtan mana keessatti barreessaadha. Akkasuma sanitti harka keessaniinis taap godhaa koppii linkii godhaa sheer godhaadha. Akkuma gartan kanatti arraantanaas kunoo gooliin kiyya silaa'uu gartee ilillii 10 waan akkasiiti. Tanaafuu gartee sanis hin irraanfatinaadha. Harka keessaniin bakki jirtanitti gartee babarreessuun dhiisinaa. Saudi Arabiyaa warri jirtanis magaalaa tam keessa akka jirtan, Itoophiyaa warri jirtanis magaalaa tam keessa akka jirtan barreessuu hin dhiisina. Dhugatti waa hedduudha deemaa jira oduuleen addunyaadhaa tuni akkuma akka gartee nama kana haareetti hin taane akka nama surprising goonetti waa hedduu qabachaati jirtuu fi tan dho'isaadhaan godhaa jirtu hundaatu guyyaarraa guyyatti jalaa bahaa jira. Ifa bahaa jiru kana keessaafu gartee irra hedduun keessa warreen mana kana akka aadaa godhatanii asirraa oduu teessan argachuudhaaf hordoftan wanni gartee addunyaa tana keessatti ammaan tana deemaa jirtu tuni isinitti haariyaa miti. Maaliifin isiniin jaa waa hedduudhaatu jira waan gartee gama duubaa irratti mari'achaa jiranii fi dho'isaa jiran tan gartee nuti dura deemne isinii himaa ture. Waan akkasii san hunda ammaan tana inumaatu gartee miidiyaaleen gurguddaan addunyaan qabdu jedhamee kan beekaman. Akkuma gartee amma duraatti hogguu gartee miidiyaaleen addunyaan qabdu jennee dubbannu gaa nuu beektan. Miidiyaaleen addunyaan qabdu kun irra hedduun isaanii harka namaa jira. Takkaa gartee ajajamoota akkanumatti waan lafa jiru dhugaa jirtu hin baasan. Wanni isaan baasan ajendaa isaaniitii hojii ni deemtiidha wanni isaan laalan. Feetu dhugaa haa taatu, feetu sobaa haa taatu irraan kaayyanne irra hedduun isaanii immoo ajendaa isaaniitii wajjin waan deemtu qofa dhiheessuu fedhan. Obboleeyyan keenya nuti dhugaa walitti himna garuu wanni gartee ajendaan nuti qabnu hin jiru. Yoo jiraate ajendaan nuti qabnu uummanni Oromoodha akka gartee olaantummaa Horn of Afrikaa keessatti qabaatee tokkummaa biyya isaanii san gartee biyya jennee tan maqaa isiidhaa yaamaa jirru tana keessatti akka humna angaatu humna dura deemtu humna inumaa gartee akka barbaachisutti ifii isiitiif murteessitee nama biraatiif illee muruu dandeessutti akka deemtu barbaanna. Hogguun akkana isin hin jiru ani Oromoon qoftiin akka gartee olaantuu taatu jechuu xiyyaa miti. Garuu immoo Oromoon akka gartee saba guddaa taatee jirtu kanatti beekamtii isiidhaa argattee akka gartee nam tokkollee nu odoo shakkiin goone. Odoo gartee namni miiliyoona lamaatis Oromoo wajji walqixa ta'uu hin feene. Odoo namni miiliyoona tokkootis Oromoo wajji walqixa ta'uu hin barbaannetti Oromoon dura deeminsaan biyya san akka gaggeessitu barbaada. Dubagaa kana keessaa oduulee garagaraa hedduudhaan isinii qaba. Tana keessaa poolitikaanonni Oromootis waan adda addaa akka gartee dhiheenya kana baasaa jiraniitu jira. Tan irratti waan isaan dubbachaa jiran kana malatti goone yaada keenyas itti daane isinii himuudhaaf ni tattaafanna. Dhugaa dubbachuudhaaf waa hundaa gartee odoon dura dursoo inni eegalee mee mata duree qophii guyyaa irraan tanaatiin isinii hima. Egaa
nu bira gartee galgalallee taatu isin bira irra hedduu keessan yeroon tuni guyyaa taachuun ooltu bikka jirtanitti akkuma gartee geeba kubbaa miilaa daawwachaa jirtanitti keessaafuu galgala kana tiima gartee Poorchugaalii fi tiima biyya maal maqaan isiidha Poorchugaalii fi eenyu reefu tana taphachaa ture. Poorchugaalii fi maqaa isiidhaatiin barbaada. Croatia. Poorchugaalii fi Croatia. Geema san dura ani daawwachuu hin dandeenye ture. Garuu geema gartee Poorchugaalii fi Croatia kana daawwadheetiin ture irra hedduusaa. Maaliif gurbaa gartee na duuba gartan kana gurbaa Ronaldo jaaniin ani hedduudhaan deeggara. Yeroo hedduu ani biyyoottan hin deeggaru ani nama tokko qofaan deeggara geema irratti. Akkasuma sanitti warri gartee hedduu na dhiyaatan ni beekan. Ani geema daqiiqaa 5 yoo akka hoddummaate daqiiqa 2 laaleetiin hoddummaannan daqiiqa 5 laala. Hanqa sanitti eenyu mooyaa eenyutu wanta yaada kiyya keessatti murtaa'iseetiin biraa deema. Yoo gartee taphni sannaan taane yeroo tiyya jalatti hin gubu jala taa'ee gartee. Garuu geema hedduu hogguun laalu yeroo hanqa duraa sanii laala. Hanqa sanitti kan gartee tapha mo'uu barbaaduufi takka ammoo tapha kana gartee akka hin dhabneetti takka akka luuziin goonetti warra taphachuu barbaadu laaleetiin arga. Garuu immoo taphni gartee Poorchugaalii fi Croatiaadhaa kuni gara lachuutirraa'uu taphattoota lamaatu jira. Gara kaaniin Ronaldoodha gama kaaniin ammoo gurbaa Croatiaadhaa kana nama gartee Ronaldo wajjinis tiima Real Madrid keessa taphachaa ture. Inninis amata kana akkuma Ronaldotti walli kaabin kuni isaaf haxumuraati yaanii gartee eegaa turanii tapha akka ajaa'ibaatti taphatan. Yoo dhugaa dubbanne tiimni lachuutu Croatianis Poorchugaalis akka ajaa'ibaatti taphatan. Taphni ilaamaan tanaa kan gartee Poorchugaalii fi Croatiaadhaa gahu kan jiru natti fakkaatu. Katti dhiyaatu yoo jiraate tapha gartee dheengadda hogguu Morokkoon taphatte. Akka malee kan nama gammachiisu jechuudha. Luka Modric dhugatti gartee tapha ajaa'ibaatti taphatee isa qofallee miti garuu tiimni isaanii akka ajaa'ibaatti taphatan. Dhugatti tapha kanaa kana gartee hogguu laaltu silaa gartee tiimni biyya biraatis akkanatti taphattee tiimni Afrikaa tunfaan akkanatti taphattee nama gammachiifti. Garuu immoo ammallee tiimoota Afrikaadhaa geema isaanii hogguu laaltu irra hedduun isaanii tapha individualiidha. Tapha gartee lubbuu takkaa tapha nam tokkooti taphatan. Akkana jechuun taphni kubbaa miilaa kuni tapha tiimaati. Tiimaanii taphattee tiimaan moota. Tiimaanii luus gootaasi. Garuu immoo tiimoota Afrikaa kana hogguu laalte irra hedduun isaanii tapha nama tokkooti taphachuu barbaadan tapha individualiidha. Maaliif anummaan haa mul'atu, anummaan seenaa haa galmeessu, anummaa ijatiyya anuma haa arkanii. Anaatu gartee hogguun taphadhee goolii naqe kontiraata harkadha waan akkasii jaanii waan yaadaniif jecha tapha kana ni balleessan yeroo hedduu. Taphoota gartee warreen Yurooppii kana warra gartee kontiraata kilaboota adda addaa qabu kana yoo laaltan yeroo hedduu goolii tana laalaniiti walii daddabarsuu bira dabranii ilaa hanqa gartee namni silaa goolii naqu kuni rakkoo takka malee naquu danda'utti walii dabarsan. Kuni maal? Wanni inni garsiisu. Dhugumatti gartee tapha tiimaa taphachuu jechuudha. So garuu dhugatti gartee galgala kana Luka Modricin akka gartee silaa ifii isaatiif barbaadetti akka gartee tiimni isaanii akka taphatan sanitti injifachuu hin dandeenye. Dhugatti gartee namni hedduun haalaanii gartee aara qabaa yeroo gartee warreen fiifaadhaa VR'n goolii Croatian boodarra neexesan irra deebi'anii hogguu laalan. Garuu beekaa teknooloojiin ammaan tanaatuni haalaan waan jijjiiramtee jirtu jecha akka reemuutan odeessaa jiranitti kubbaa keessa chipsiitu jira.
kubbaa miilaa kubbaa gartee taphatanii tana keessa chipsiitu jira. Taphataan tan Kurooshiyaadhaa nambara 20 kubbaa mataadhaanitti tuqee jira ja'aniiti gartee goolii isaan sa'aa dhumarratti naqansan duraa balleessanii jiran. Dubagaa sababa sanitti warreen Portugal nasiibni isaanii dabarseeti jira jechuudha. Wanta gartee taniin yeroo hedduu laalu keessatti tiimni akkanatti gartee bikka qaawa xiqqaa kanaan dabaru yeroo hedduu chaansiin guddaan silaa isaan geeba kana keessaa hafuudhaa tapha kanaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf warri Portugal kuni silaa bikki sanitti gartee xiyyaan san kubbaa hin tuqin taate dabaran jechuudha isaan. Takkaa'u walqixa ta'anii extra time taphatan achi booda gartee dubbiin penalty ta'a. Takkaa'u immoo extra time keessatti haala Croatian itti taphachuu jirtuun Croatian silaa mooyuu ni dandeessi ture geema. Saniifuu carraan gartee nasiibni gara Portugalii dabree akkasitti Portugal dabartee isiniin jechuudhaa fi garuu immoo taphni san tapha hedduu bareedaadhaati. Hedduu bareedaa dhugaa yoo dubban. Gaa taphni warreen gartee akkanatti qaawa xiqqaa kanaan dabru keessaafuu gartee akka gartee Portugal tuni qaawa xiqqaa saniin dabruun isiidhaa inumaatu geeba kana keessa gartee daranuu isaan oofuu hin oolu. Maaliif yeroo hedduu gartee tiimni kanatti qaawa xiqqaa kanaan dabartu tuni taphni itti aanufaan isaaniif tapha laafaa ta'a. Maaliif waan akkaataa itti dabran kana waan beekaniif jecha taphatti aanu humnaan taphatan. Achi booda gartee tapha lamafaatu hafaa fi lameen san gartee yoo hamooyan taate geeba dhiyaatan jechuudha. Kanaafuu gartee ammallee namni ammallee Portugal wajjin jira. Akkasuma sanitti tiimni gartee biraatan namni hedduun ni mooti jaanii eegaa jiran France faadha. Yoo gartee France hin taane Spain. Garuu immoo tapha itti aanu keessatti Spain fi Portugalitu taphachuudhaa ta'a. Taphni kuni riimaachii European Championshipidhaati. Akkasuma san amma duraas gartee amata tokko dura na fakkaata I think Portugal fi Spain walitti taphatanii akkasitti Portugal mootee turte. Dubagaa marsaan tuni dhiiga gartee dabarsan deebisuudha ta'a isiniin jechuudhaa fi tolega hundi keessanuu dhiyaadhaadha harka keessaniin taaptaap godhaa kubbaa asumarratti dhiifna harka keessan taaptaap godhuun dhiisina koppiliin godhaa sheer walii godhaadha. Mata duree guyyaa irraan tanaa taniin isinii himu dura dursoo galgala kanarraa eegalamee guyyaa warreen Iiraan Ayatollah Ali Khamenei awwaalchasaa eegalan takkaa'u qophii awwaalchasaa eegalaa jiranii. Kanarratti yaada garaagaraa qabnaa akkasuma sanitti karaa gartee awwaalchisaa kuni deemuudhaaf taa'u akka miidiyaaleen garaagaraa odeessaa jiranitti yoo xiqqaate nama miiliyoona 20 oliitu awwaalcha kanarratti hirmaachuu deemaa jechaa jiran. Akkasuma sanitti aangaa'ota takkaa'u gartee bulchoota biyyootan 25 oliitu awwaalcha kanarratti hirmaachuudhaaf deemaa jaaniiti odeessaa jiranii. Karaa kamiin akka deemuu fi biyya tam keessa fa'aa akka bahuudhaaf taa'u waan biraatis itti daannoodhaan isiniif hin himu ta'a. Dubbuma Iiraan tanaa wajjin odoo addan baane tan gartee hundi keessanuu dhaga'uu qabdan warreen gartee mana kana chaanala kana faala gootan amma dura isinii himeetiin ture irraa haasofneetu ture. Garuu immoo amma gartee wanni adda godhu miidiyaaleen Ameerikaatii fi inumaatu mootummaan Ameerikaadha waan nuti amma dura jechaa turre san mirkaneessuu isaaniiti. Wanni san maali yoo jettan gareen warra Israa'el aangaa'ota takkaa'u gartee ofiishaalota warra Iiraan warreen marii tanarratti hirmaatanii marii godhaa jiran marii godhaa turan warreen gartee akka Jaalabaafii fi akkasuma san Abbaas Aragaachii fa'aa ajjeesuudhaaf itti tattaafataniiti turan. Akkaataadhaa fi eessatti takka ammoo
tooftaa isaan itti gartee ajjeesuudhaaf tattaafatan san irraayin isinii hima. Yeroo dabarte waan kana isinii himaatiin ture ammoo yeroo sanitti gartee akka isaan ajjeesuudhaaf itti tattaafatan qofa malee amma immoo akkaataa isaan itti ajjeesuudhaaf tattaafatanii fi karaa kamiin inumaatu gartee tooftaalee isaan itti fayyadamuu barbaadan hundaatu gabbahee jira. Sanirraa waan isinii himutu jira. Akkasuma sanitti mootummaan Raashaadhaa biyya Ukraine tana guyyaa lameen dabre kana keessatti innaawaa haleeluu bira dabranii akka takkaa lola amata 3 deemaa jiru kana keessatti takkaa hin haleelinitti biyya san haleelaa jiranii jedhaniiti odeessaa jiran. Mootummaan Raashaadhaa Ukraine haleeluu qilleensaan baharaan lafaan wannummaan isaan ittiin fayyadamiin hin jirtu guyyaa lameen kana keessatti. Sanirraayis waan takkaan isinii himu ta'a. Akkasuma sanitti pirezidaantiin Ameerikaadhaa warreen gartee isa deeggaruu karaa kiriptoodhaatii fi waan adda addaa itti fayyadamee doolaara biiliyoona takkaa ol akka warra isa deeggaru saame guyyaa haleedhaa isinii himaatiin ture. Sanirraayis idannoo takkaatu jira irraa ni haasooyna. Akkasuma sanitti inumaa gartee wannummaan Ukrainii fi Ameerikaa tunuu keessaafumas waan Iiraan tanarraa bar proogiraama galgala kanaa guutumatti gartee san qofarraa haasoo numa dandeenya. Maaliif waa hedduudhaatu jira waan isinii himu qabu. Oduutti aanturraa oduu biyya teenyaati. Akkuma gartee hubattanitti olaantoonni paartii biltsiginnaadhaa keessaafuu gartee warreen executive komitee isaanii ta'anii fi akkasuma san national assembly'n isaanii Adaamatti walgahii godhachaati jiran weekendii kanallee include torbaan kana jechuudha. Kanarratti Oromiyaa akka gartee addaan hiruu barbaadan warreen poolitikaanonni Oromoodhaa irraa haasawaati jiran. Kanarratti gareen biltsiginnaadhaa tuni akka gartee paartii isaanitti Oromiyaa bikka hedduutti gartee bikka 6 kanatti adda ciruudhaaf marii akka godhaa jiran irraa haasawaati jiran. Garuu mootummaan biltsiginnaadhaa kanarraa wanni isaan dubbatan hin jiran akka mootummaatti oduu baateetu kana ibsaa jira. Kanarraa yaaddoota adda addaatu jira. Yaaddoota kanarraas gartee yaada keenyaa fi akkasuma sanitti warreen mana keessa jirtan yoo gartee asirratti yaada keessan dhiyeeffachuu barbaadan boodarra carraa isiniif hin kenna. Maaliif wanni tuni haalaan akka malee jabduudha. Okay. Yeroo hedduu mana kana keessa warri jirtan ani poolitikaan Itoophiyaadhaa kuni Amaarumaa fi Tigiroota qofa ilaalchisaa isaanuma qofaatutu irratti wal dorgomaa jira. Isin hin jeetin isin himu. Warreen anaa kana juu dhageessan mana keessa yoo jiraattan haqa kiyyanaa deebisaadha. Jette takkaa gartee dhageenya jirra jaati barreessaa mana keessatti. Maaliif nama tokko jira gartee warra haaraa dhufee waan ani himaa jiru kana yeroo hedduu hin dhageenye jira. Poolitikaa Itoophiyaa keessatti arraan tanalleen isinin jaa arraan tanaatillee warreen wal dorgomaa jiran Amaaraa fi Oromoo Amaaraa fi Tigiroota qofa. Okay? Antana sanadaa fi rekordiidhaa fi waa hunda isin gabbaasee isin garsiisuu danda'a. Ila arraan tanaa amata 8 eega mootummaan Abiyyitoon aangorra jirtu. Amata 8 kana keessatti Oromoon akka gartee garee takkaatti takkaa akka dhaaba takkaatti diskoorsii poolitikaa Itoophiyaa keessa hin jirtu. Okay? Wanni ammallee poolitikaa Itoophiyaa keessa jiru Amaarumaa fi Tigree qofa. Warri wal lolaa jirus, warri gartee dibeet godhaa jirus, warreen humna biyya alaa takkaa gartee aangaa'ota biyya alaatii fi unity akka gartee warreen European Union fi America saataanii warruma hundaa gartee ifitti guuze yaamachaa maqaa adda addaatiin researchii adda addaa uumaa poolitikaa Itoophiyaa kana keessatti maqaa isaanii ol kaasaa jiran
isaanuma lameen kana qofa. Wanni mootummaan federaalaatis irratti hojjechaa jirtu itti dhiheenyaan oduu warri harkaa qabus isaanuma lameen kana qofa. Kana keessatti hojii isaaniitiin Oromoo if keessaa baasaniiti jiran. Abbaan fedhe gartee dhufee kanarratti naa hojii dibeet godhuu ni danda'a yeroo kanneefi. Maaliifin akkana isiniin jaa? Nuti halaala teenyeeti maqaa Oromootiin Oromoon akkana taatee jirti. Oromoon achi dhumaa jirti. Oromoon akkana taatee jirti. Jennee ni haasoyna. Oromoon mana hidhaa Suudii keessa dhumaa jirti. Mana hidhaa Yaman keessatti dhumaa jirti. Bikka feete jii Oromoo maqaa dhahee dubbadhu. Mootummaan tuni hogguu waa'ee Oromoo dhageesse reaakti ni gooti. Deebii ni kanniti. Waan dubbatu ni dhageenye, waan nuti dubbannu ni dhageeni. Kana hunda laaluutu isin irra jira. Hin dhagean, hin dubbatan. Yoo Amaarri tokko immoo Wallagga dhume mootummaa tanaatu gabbee iyya. Maqaa Amaaraatiin warri dhuma Oromoodhaa beekaa. Maqaa Amaaraatiin Arsitti yoo gartee kan namni dhumu taate maqaa Amaaraatiin yoo takkaa maqaa Ortodoksiitiin warri dhumu Oromoodhaa beekaa. Mootummaa tanaatu gabbee iyya. Akkasuma sanitti waan gartee garatti TPLF takkaa gartee garatti Tigraytiinis akkasumatti gartee sanuma qofarraa sanuma qofa dhageessa miidiyaarraayis. Tanaafuu wanni gartee isinitti himaa jiru kuni nu biratti gartee akka gartee olaantuu taatetti yaaduu qabna. Waan ammaan tana gartee mootummaan bilisiginnaadhaa fuuldura godhuu barbaaduu fi irratti marii gaggeessaa jiran kanaas yaada irra kannachuu qofa odoo hin taane deddeebinee irratti haasoo qabna. Akka gartee obboleeyyan keenya warri ammallee gartee sammuun isaanii hin banamin, warri ammallee rifaatuu gartee amata 5-8 dabre kana keessatti nurra geesse keessa jiru. Warreen ammallee gartee poolitikaa Oromoodhaa jibbansa takkaa gartee rakkoo adda addaatiif moggottichi dhiisan kun akka dhageeyan. Kana godhuu qabna. Yoo dhugaa dubbanne dhagahuu qaban. Kana itti himuu qabna. Irra deddeebinee haa gartee sammuu isaaniitu hirribaa haa haatu. Dhugaa nuti hundinuu yeroo gartee mootummaan tunii sochii adda addaa uummata Oromoo irratti kutaalee adda addaa keessatti hojjechaa turte aangaa'ota keenyaa fi warra gartee goota keenya hunda hogguu isin nu duratti ajjeeftee ijaan agarre irra hedduun keenya shakkii addaa keessa seennee turre. Irra hedduun keenya dipirees taanee turre. Maaliif akkasi? Mootummaa tana akkaataa nuti itti eenee fi waan isin hojjechaa jirtuutu bikka hamtuu nu geesse. So anyways, kanaas gartee irraa akka haasoo nuti mataa keessanitti qabaddaadhaa qophaawaa boodarra gartee hogguun oduu irraa haasawee booda itti dhufnaan isiniin jechuu barbaada. Dubagaa wanta kata gartee silaa isin garsiisuus niin barbaada. Mootummaan maaliigaa? Mootummaan tiktaakii tunii yeroo nani gartee waa isin garsiisu barruu adda addaatii fi akkaawuntii tanaas akka barbaadanitti gartee cuccufuudhaa fi takkaa gartee shaadobaan godhuu itti fufaniiti jiranii. Dura dursoo oduun gartee arraan tana isinii eegaluu fi barbaadu warreen gartee ammaan tana dhufaa jirtan dhiyaadhaa. Yoo yaa obboleessa kiyya harka keessaniin taap godhaa, koppiliin godhaadhaa, sheer godhaadhaa. Dura dursoo oduun gargala kana eegaluun mee dura dursoo waan Libanaan keessatti deemaa jiru turraa waan takka gartee isiniifis himeetiin isinillee garsiise akkasitti gartee gara oduu teenyaa itti fufnaan isiniin jaa. Mootummaan Israa'el haleellaan isiin Libanaan keessatti godhaa jirtu dhugatti gartee waan ammallee haalaan nama sookanneessu galgala kana boombiileen isaan uummata irratti darbaa jiran keessaafuu karaa gartee kibbaa Libanaan jedhamu takka gartee saawuzan Libanaan kana keessatti boombiilee gurguddoo
darbaati jiran. Nama hedduudha fixaa jiran. Akkasuma sanitti mootummaan warra Israa'el karaa Piraayim Ministeerticha isaaniitiin nuti waraana keenya Libanaan keessaa hin baafnu jaanii arrallee irra deebi'aniiti dubbachaa jiran. Arraan tanallee jechuudha. Okay? Kanaas gartee qalbii qabaddaadha. Kana qofallee odoon taane guyyaarraan tanaa Ministeerri Haajaa Alaa biyya Siiriyaatii fi Ministeerri Haajaa Alaa biyya Libanaan isaanis walitti dhufanii marii godhaniiti turan. Mariin ammaan tana isaan godhaa jiran tuni yaadota mootummaan Ameerikaadhaa akkasumas gara Izraa'eliin Libanaan keessatti godhuu barbaadan irratti marii godhaniiti jiran. Akkuma amma dura isinii hime mootummaan Donald Trump fi warri Izraa'el waraana Siiriyaadhaa Libanaan keessa naqanii Hizbollah wajjin akka isaan wal dhawan barbaadan. Takka agartee Hizbollah tana akka gartee Libanaan keessaa fixan barbaadan. Kun yaada eenyuti? Yaada warra Izraa'el. Kana wanni godhuu barbaadaniif MOU gartee waan gartee mootummaan Ameerikaatiif warri Iraan itti walii galan san keessaa qabxiin duraa waraanni Izraa'el lola Libanaan keessa godhuu kana dhaabanii Libanaan keessa akka bahani. Kanarratti yaadooteen gartee akka MOU'n kunis hin tuqamnetti garuu immoo tooftaa addaa itti fayyadamaniiti mootummaan Ameerikaadhaa geema biraa taphachuu barbaaddi. Kana ilaalchisee ministeeronni lachuutu guyyaaraan tanaa ibsa bal'aa marii godhaniiti turan. Ibsa isaanii kana keessatti nuti waan amma dura pirezidantiin Siiriyaadhaa jeesan dhugatti gartee hojiirra oolchuu barbaanna. Pirezidantiin Siiriyaadhaa ifatti waraanni keenya Libanaan keessa seenee lola hin banu. Akkasuma sanitti maasis nuti Libanaan tanaa wajjin marii goonee karaa nagaatti waliin hojjechuu barbaanna je'eeti dubbachaa ture. Garuu immoo dhugaan lafarra jirtu akkasii miti jee isinii himeetiin jira. Dhugaan lafarra jirtu gareen warra Siiriyaa tuni waraana isaanii kan dhoo'isaatis ta'u kan beekamus ta'u garuu gara Libanaan naquudhaaf deeman. Gara Libanaan naqaniiti waraanni isaanii kuni akka Libanaan keessatti wal dha'u. Wanni poolitishaanonni miidiyaa irratti afaan hin jaanii fi wanni isaan hojiidhaan godhan waan adda addaati. Akkuma yaadattanitti yeroo gartee namtichi Alshaaraa yaaniin kan Libanaan kuni aangoo fudhatu. Amata tokkoo fi kana dura ani mana kana keessatti dhufeetiin isinii himaa ture. Namtichi kuni Alqaa'idaadhaa warra Izraa'el hojjechaa ture. Ameerikaa hojjechaa ture, Tarkiidhaa hojjechaa ture, isaaniitu aangoorra kaayee jeetiin isinii himaa ture. Garuu darasaan takka takka poolitikaa waan hin beekneef jecha waan inni asirratti haasawaa ture san akka gartee wantaatti kilippii adda addaa tolfataniiti viidiyoolee fudhatanii warreen poolitikaa hin beekne akkanatti kunoo Alshaaraa imaamticha guddaa kan gartee ammaan tana Siiriyaa bulchuudhaa deemu kana akka gartee inni shoror keessaatti akka maarreetti jinniidha yaaniiti haasawaa turan. Dhiiroo darasaa tana eenyu poolitikaa barsiisee dhaban rakkoon takka agartee hojii isaanii tan gartee guyyaa qabanitti yoo ta'an gaariidha. Garuu immoo politika agartee lafarra jiru kana odoo quban qabne keessa seenaniiti dubbii laaquudhaa fi nama gartee himu kana takka agartee anaas yoo taate ragaa malee waan hin anjuusan sobaa jechuu barbaadan. Baatii takka odoon hin taane wanni hin jechaa ture san dhugaa akka taate gartee namayyuu arkee jira. Gaafa sanitti maal isin jechaa ture? Warreen namticha kana amananii fuudhanii aangoorra kaan ifiifuu karoora takkan qabaniin isin jechaa ture. San jechuun maal? Izraa'elii fi Tarkiin tan gartee Alshaaraa fuudhanii aangoorra kaan arraan tana isaan lachuu wal loluu barbaadan. Arra lola warra banuu barbaadan arraan tana. Dubagaa sanittiin isinii dhufa. Inumaa gartee lola guddatti achi tarkaanfachuudhaaf deeman Izraa'elii fi Tarkiin. Tana isiniif inti dhufu ta'a. So,
amma gaa wanni gartee deemaa jirtu guddoon takka maali? Tooftaa addaatiin mootummaan Ameerikaa fi warri Israa'el waraana isaanii ka duraanii jechuu beeka. Waraana isaanii maaliif warri Israa'el ni beekan Alshaaraa wajji lolaa turan Siiriyaa tana keessatti Asaad kuffisuudhaaf. Waraanni warri Israa'el fi waraanni Ameerikaadhaa Siiriyaa keessa amata 10 ol lolaa turan. Akkasumas waraanni Tarkiidhaatis. So Alshaaraa qaceellotti beekan. Tanaaf gartee Alshaaraan kana waan beekuuf jecha afaaniin as bee wanni neechaa jiru maal? Nuti waraana keenya Libanaan keessa neenyu. Waraana keenya kana goonee Libanaan hojii waliin lollu. Garuu immoo akka gartee biyya ollaatti wal mari'annee nagee irratti gartee takkaa'u gartee biyya isaaniitis akka nagee argattu. Biitii teenyas akka nagee argattu irratti waliin hojjechuudhaaf ni tattaafanna jeetee haasawaa ture. Arraan tana ministeeronni wal harkan yaada inni miidiyaa irratti haasawuu san mirkaneessuudhaaf. Garuu immoo oduun dhugaata lafarratti gartee mul'achaa jirtu sanirraa addaan isinii hin barbaada. Diiteelii isiidhaa yeroo biraatiin itti dhufaan isiniin ja'a. Itti aansuudhaan oduun isinii himu mootummaan Raashaadhaa Yuukireen akka malee akka takka eegaloluma kana waliin eegalanu hin haleelinitti haleelaa jiran. Guyyaa edaatirraa eegalanii yoo xiqqaate misaayilota gartee gurguddaa Iskandar Kajaaniin misaayila gartee yoo inumaatu gartee firiin takka habbaan tokko habbaa 68 dabarsu habbaa 68 warheedii gartee 68 qabu san qofa habbaa 7 itti fayyadaman guyyaa kaleedhaa habbaa 7 samiirraa haleelaa turan ogguun isiniin jiru xayyaaraan misaayilota ergaa turan. Lafarraa misaayilotaan dhawaa turan. Bahararraa misaayilotaan dhawaa turan. Dhugaa dubbachuuf Raashaan takka akkanatti magaalaa Kiev ibiddatti hin garagalchine. Dhugaan isiniin jaa beekaa. Wanta kata gartee asirra agarsiisuu hin danda'u garuu immoo yoo gartan lagartee laala akkanuma laala. Haleellaan tuni haleellaa takka beeka. Haleellaa lamaa miti sadii miti haleellaa takkaatu akkana balbalaa jira. Aara samii ka'uu jiru kana laala. Bikki isaan dhawanis. Akka jechaa jiranitti bikki nuti haleello kun hundi isaaniitu bikka waraanaa qofaa jechaa jirti mootummaan Raashaadhaa. Obsa gartee nu gahuu dadhabeeti ammaan tana warri Yuukireen kuni dhugaa gartee nuti qabannee taa'u jiru kana arkuu qabanii. Bikki isaan haleelan bikka gartee waraanni Yuurooppiidhaatii fi akkasumas warreen gartee neetoodhaa kun waraana lamaatu jira beeka. Waraana lama keessan godhaa jiran. Waraana biyyoottan Yuurooppiidhaa tokko. Waraana neetoodhaa mataa isaa lama. Kan hafe waraana biyya Yuukireeniif kana. Bikka gartee isaan itti lola kana qindeessaniitu jira. Bikka isaan haleelaniitu jiran. Komaandi seentarii. Bikka warreen duroonnan irraa opereet godhaniitu jira. Bikka isaan haleelaniitu turan. Bikka ammaasis meeshaalee waraanaa tana gartee itti walitti qabataniitu jira. Akka gartee Yuurooppi irraa dhuftetti itti walitti qabatan. Bikka san haleelaniitu jiran. Footoon amma isin garsiisatuuni bikka gartee meeshaalee waraanaa itti walitti qaban san haleelan. Akkasuma san achitti hin dhaabbanne bikka gartee gaaza magaalaa Kiev tanaa gaaza siidhaa itti walitti qabaniitu jira. Gaaza gartee gaaza makiinaa jechuudha. Benziin bikka itti gartee benziina kana walitti qabanii irraa distribuut godhaniitu jira. Bikka sanis haleelanii guyyaa irraan tanaa magaalaa guutuu keessatti gartee benziina argachuun hin jirtu. Akkasuma sanitti achitti hin dhaabbanne. Warshaalee adda addaa warshaalee meeshaa waraanaa tolchitu warshaalee meeshaa waraanaa dhooysitu inumaatu gartee tan lafa jalatti gartee xayyaarotaaf waan adda addaa itti dhooysaa jiran hunda haleelaati jiran. Kana hunda saamee godhan yoo xiqqaatte
sa'aa 12 keessatti godhan mootummaan Raashaadha. Okay? Gara kaaniin Swiidinitti guyyaarraan tanaa diroonan habbaan 2 imbaasii Raashaadhaa haleeleeti jira. Kanarraa gartee wanni nama ajaa'ibsiisu. Swiidin tuni gartee egaa biyya Yurooppii keessa jirti. Akkasuma sanitti imbaasii Raashaadhaa diroonan kuni tokko qalama qofa deema. Qalama qofa qaba. Qalama diimaa. Okay? Kaan ammoo kan gartee sila viidiyoodhaa fi waan adda addaa kakaasu jechuudha. Amma gaa jarri kuni maal godhan? Qalama diimaadhaan deemu kuni qalama diimaadhaan dhaqeeti qalama diimaa irra facaasanii bika gartee imbaasii oofisa imbaasii kana qalama diimaadhaan diban jechuudha. Kana keessatti wanni isaan godhaa jiran maal? Dursoo hojjettoota imbaasii kan gartee imbaasii achi keessa jiru kana sodaachisuudha. Lamada yoo isin fixuu barbaanne taate kunoo isin fixuu dandeenya jedhanii garsiisuudha. Okay? Akka gartee silaa gartee international regulation, international diplomatic agreement warreen imbaasii keessa hojjetanii fi diplomaatonni kuni tuqamuu hin qaban. Okay? Kan lolatti illee waliin jiran yeroo kannitaaf yoo gartee biyya teetii irraa illee akka baaban barbaadde. Malee immoo akkanumatti gartee lola irratti hin bantu, hin dhooytuus. Akka gartee oduuleen garagaraa jechaa jirtutti diroonan kuni biyya alaatirraa dhufanii jaaniitii odeessaa jiran. Swiidin irraa alatti jechuudha. Gabaabinatti fedhan Swiidin irraa alatti isaa dhufan, Swiidin keessaa isaa dhufanii dubbiin wanni isinii himu jiru. Lolli kuni babal'achuuf deema akkumaan amma dura isiniin jechaa turetti. Yurooppii keessa ni babal'ataan isiniin jechaa ture. So akkasitti gartee kanaas quba qabaaddaadhaan isiniin jechuu barbaada. Yaada warreen ammaan tana dhufaa jirtan barreessaa mana keessatti gartee dura akkanumatti ga'u jettaniin seeninaadha. Salaamtaa sun jaa harka keessaniin taaptaa godhaa, koppii linkii godhaa, sheer godhaadha. Dhiyaadha dhiyeenya kan harka keessan dadhabatee jira. Walleenuu taaptaa godhuu dadhabdanii jirtaniin isaa. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Dhiyaadha karaa mana keessaniitti dhufaa jirtanii babarreessaa sheer godhaa koppii linkii godhaadha. Jirra sunshine numa jirta long time no see. Ibsa hedduutu galatoome dhiyaadhu. Odeeffannoo ispoortii irraa waa hedduutu jira miti. Odeeffannoo ispoortiitis isiniif hin dhiyeessaaf shirjii. Shukrii akkasiimi galatoome dhaggeeffachuu keetiif. Egaa sheer godhuun dhiisinii koppii linkis godhuun dhiisin akkasuma sanitti gartee gurupiilee adda addaa saayibboottan kee birattis erguun dhiisin maaliifi dhugatti gartee wanni nuti godhuu barbaannu guddoon takka obboleeyyan keenya warreen gartee biyya keessa jiranis biyya ala jiranis akka gartee consciously awaken akka ta'an barbaanna. Okay? Namni kun gartee ija guduunfatee takkaa gartee sammuu isaanii cufaniituma akkanumatti gartee rafaa deemuu takka. Rafaa deemuu keessa jirra. Rafaa deemuu tana keessaa hoo qabna. Okay? Waan agarru ijaan agarree qalbiidhaan agarree gurraan dhageenyee gartee akkasitti deemuu qabna. Okay? Yoo akkas taane malee bikka barbaannu tana gahuu hin dandeenyu.
bikki nuti barbaannu hundi keenyaa bilisummaa ni barbaannu. Hundi keenyaa Oromoon akka olaantuu ni barbaannu. Hundi keenyaa akka gartee nuti akka nuti barbaannu sanitti waa hundaa gartee akka harkanu ni barbaannu. Kana godhuudhaaf dursoo warra gartee ka'ee jiru ta'uu qabna. Warra gartee qophaa'ee jiru, warra gartee waa hundaa'u qalbiin cabxee qalbii maarree jennee gartee dhiifnee bira dabarru oduun taane wanni kun sirraa'uu qaba jennee sirreessaa wal barsiisaa walitti himaa waan haaree wal dhageessisaa gartee akkasitti deemuu danda'uu qabna. Yoo akkas goone qofa beekaa dhugaa dubbachuudhaaf wanni ani gartee yeroo hedduu asirratti illee isin himuuf wanni ani gartee uummata warra Tigiree kana akkaan fedhetti isaanillee haa jibbu. Okay? An dhugaan isin hin jaa narra hogguun jibbu isin hin jooni akkaataa gartee isaan politikaa itti hojjetaniin jibba malee isaan akka uummataatti hin jibbu. Okay? Tana dabaafadha. Garuu immoo irra hedduun keessan akkaan gartee isaan kan akka politikaa isaan hojjetanitti isaan jibbu kana isinillee hin jibbita. Maaliif irra hedduun keessan hin beeytan waan isaan hojjechaa jiran kana laalaa hin jirtan sammuu qulqulluudhaan jala deemtanii hin dhageeffattan hin laaltan. Tanaafi gartee muuziqaa isaaniitti sigguu gartan daansii hojjetatan. Garuu immoo beeka irra hedduun keessan saayikooloojikilii qabamtanii jirtan. Saayikooloojikilii gabroonfamaatii jirtan. Rakkoon san ilaal. Rakkoon anaaf isin jidduudha isin saayikooloojikilii gabroonfamaatii jirtan. Odoo isin arrabsanii jara teessanii dhageeffattan. Amma miidiyaalee isaanii miidiyaa reesistii akka maali maqaan isaanii Itiyoo Forum gama duubaatee nama hedduun naa erga mummuranii waan isaan irraa haasa'aniif jinni natti ergitan nama hedduun naa erga. Itiyoo Forum is the most racist and idiotic channel in Ethiopian history. Warra gartee humaa takka fact based illee odoon taane wanni isaan irratti hundaa'anii dabarsan akka jirtutti arraba keessaafuu Oromoo arrabsuu. Namni akkamitti dhageeffata waan akkanaa annaan galu ana gama kiyyaan hin dhageeffatu. Garuu immoo warruma dhageeffatu warruma gartee irraa fuudhee natti ergu sanumaan ajaa'iba. Itiyoo Foorumiin na ummata gartee ummatuma Oromoo akka jirutti arrabsuu irratti gartee hundaa'e guutummaan proogiraama isaaniitu ummata Oromoodhaa arrabsuu san hojii isaaniiti. Hojiin isaanii tokkoffaan akkas warra gartee yaada irratti hin hundaa'in arrabsuu qofa. Mootummaa kana amma oguu arrabsan isaan amma isin irra hedduun keessa mootummaa tana qofa arrabsu jirtan isinii fakkaatti. Oguu mootummaa tana mootummaa Abiy tana oguu arrabsan mootummaa Abiy tana arrabsu jiran jettaniiti fudhattan. No. Isaan uummata Oromoo guututti arrabsaa jiran. Mootummaa tana yoo arrabsuu barbaadan የብልጽግና ገቨርንመንት maaliif hin jenne akkas hin jaan. Okay? Akkas hin jaan. Takka mootummaa OHDD jaan malee takka ammoo OHDD duraanii takka agartee Oromummaa mangist waanuma akkasii jaan malee biltsiginnaa jaanii gartee mootummaan biltsiginnaa irratti quballaatan. Amma asis isaan biratti namni maan fedhee gartee kanumaa fedhee haa taatu. Okay? Ani oguna kan isiniin joo beekaa mootummaa tanaan deeggaruu jira miti. Ani mootummaa tanaa akkuma namayyuutti gartee mootummaa tanaas warra gaara keessa jirus warra biraatis na biratti hundi isaaniitu wal qixa isiniin jeetiin jira amma duraas. Garuu immoo yoo akkaataa Biraanuu Juulaadhaa itti hojjeturraa rakkoo qabaatte poolisii isaatii fi hujii isaatii wajjin isa qeeqi malee Biraanuu Juulaa nama barnoota hin qabne. Biraanuu Juulaa nama hojjechuu hin beekne. Biraanuu Juulaa nama akkasiiti. Biraanuu Juulaa nama akkasii jettee isa arrabsuun kuni maal isin garsiisa? Jibbansa isin garsiisuu qaba. Okay? Okay? Qalbiidhaan dhageeffadhaa waan isin himu jiru waan.
cinaan keessan arraan tana yoo dhageessan gana amata tokkoffaa booda gartee isinii mul'achuudha ta'a. Maaliif? Akkuma nama dura isiniin jee nuti yaadaan wal qeequudha feena yaadaan. Okay? Yoo ju'a amma fakkeenyaaf warra gartee mootummaa bilisiginaa tana keessa jiru laala warra gartee mootummaa bilisiginaa tana deeggaru yoo laaltan akkuma isiniin jee hundi isaaniitu na bira wal qixa. Garuu immoo yoo laaltan amma fakkeenyaaf Jawaar gartee wanta karaa ni barreessaa miti. Isaan fakkeenya godhee fakkeenya isin garsiisa. Ittiin isin fakkeenya maal isin garsiisa waan biraatii miti. Maaliif waan isin jechuu jiru kana gartee akka harkitaniin barbaada. Let's see. I think let's see maybe kana taachuun dabdu. Okay. Barruu tana laal amma Jaafar Aliitu barreesse. Jaafar Alii mootummaa bilisiginaa tana deeggara. Fakkeenyaaf isiniif deebi'a. Okay? Am yeroo hedduu barreessiniif himaamti mana kana keessatti yaadaan qeequu bira dabraniiti yaadaan qeequu dadhabuudhaaf nama kana arrabsuu barbaadan. Kuni poolitikaadhaa mitiin isiniin jee. Yoo gartee yaada Jawaar qeeqtu taate yaada isaa qofa qeeqi waan inni barreessaa jirurraa isa qeeqi. Jawaar wanni ati jechaa jirtu kuni dhugaadhaa miti takkaa gartee soba dhugaan tana fakkaatti. Wanni ati jettu kana gartee nuti waliin gallu wanni gartee dhugaan akkanatti yoo deemen raawyaa ja'anii yoo yaadan yaada morman hedduu bareedaadha. Nuti kana itti gammanna ni feena waan akkasii kana gartee deeggarraa jee dubbadheetin jira. Garuu immoo wanni gartee inni barreessaa jiru yoo dubbistan okay? Kaalkuleetara jijjiiramaa kana kan hojjete anaa jedheeti gartee dubbatee amma dura. Okay? Kan ammaa kun ammoo okay? Maraatuudha gallakkisee akkana jeeti gartee barreessaa jechuudha. Amma laal dubbiin amma inni barreessu jiru tuni yaada isaa gartee qeeqoo odoon taane isa individually gartee akka namaatti isa kana attack godhuudha. Tana wanni ani isinii mujju. Waan akkana tana gartee warri gartee Itiyoo Oromiis hogguu gartee uummata Oromoo irratti oofan nuti hin deeggarru. Okay? Kuni poolitikaadhaa miti kuni dadhabina. Kuni jibbansa gartee nama tokko jibbuu nama tokko arrabsuu sanuma malee poolitikaadhaa miti kun. Okay? Tana gartee wanni isinii barbaadu yeroo hedduu irraa nin dubbadhaami fakkeenya gartee hogguun isinii fidu akkanatti harkaa. Okay? So, itti fufnaa garuu gartee nuti wal arrabsuu warra gartee maaliif akka Oromootti nu dhageeffamuu qaba gartee hogguu warreen gartee isaaniif yoon taane gartee namuma hunda arrabsuu warreen kun hundinuu wallaaloota warreen kun hundinuu kuni kanarraa wanni isaan harkatan takka illee hin jirtu. Garuu immoo warruma gartee jala taa'ee dhageeffatuutu arraba kana fudhachaa deema. Arraba kana hogguu gartee yeroo hedduu dhageeffattee booda maal taata? Arrabni kun si biratti bakka normii si ta'a like normal. Okay? Qaama godhatta. So eenyutu si arrabsu jiraa fi eenyutu gartee si faarsu jiraa danbeeytu. Rakkoon sani. San bar live let live lan san bar dadhabinaan sin jeshu jira wanni gartee odoo gartee namni kuni yaadarra doodon xiyyeeffanne nama arrabsuu irratti xiyyeeffachuun kuni dadhabina yoo dandeesse yaadarratti gartee okay Jawaar wanni inni barreessaa jiru amma fakkeenyaaf akkuma gartee amma isin garsiisaa jiru kanatti yaadarratti gartee yoo Jawaar balaaleeffate nuti yaada waliin madaallama yaada gartee abalus bara kana jeenitti Jawaar kanatti balaaleeffate
abalus gartee Jawaaris Garbaar akkana jee jennee yaada kana waliif finnee nuti illee irraa mareechuu ni dandeenya. Yoo gartee amma Jawaar maraatummaadha. Jawaar wanni gartee inni jechaa jiru kun maraatummaa waan akkasiiti jinni kun yaadaa miti kun nama arrabsuudha. Okay? Kun ammaas gartee beekumsa CV ni da'u yoo nama arrabsite. Okay? Yaada kan barate yaada morma. Wanni gartee biyyoottan addunyaa tuni biyya biraa wanni itti caaltu biyya isaanii san keessatti akka namaatti wal kabajaniiti yaadammoo yaadaan morman guddoon takka san. Wanni gartee nuti akka Oromootti arkuu barbaannus warreen afaan qawweetiin Oromiyaa bilisoomsina juu ni jira haa hojjetanii. Okay? Warreen karaa nagayaatiin gartee jijjiirama biyya tana keessa fiduu barbaanna juus ni jiran haa hojjetanii. Warreen aangoorra jirus nuti Oromoodhaaf hojjechuu jirre jechaa jiran isaanis haa hojjetanii. Okay? Garuu immoo Oromoon yaada kana sadeen keessaa hafeete filattee deeggaruu ni dandeessi. Nutis yaada kana sadeenuu laallee gartee isaan sadeenuu gartee Oromoodhaaf yaadu jiranii itti haafufanii jechuus ni dandeenya. Yoo yaadarra jirraa jechuu isinii galtee wanni jechaa jiru. Garuu isinii ifaami wanni nama dubbachaa jiru kun akka nageenya gartee wanta jechuun barbaadu. Okay. Tolega, me oduu ajaa'ibaatiin isinii dhaggeeffadhaa. Yeroo warreen Iraanii fi Ameerikaa akkasuma sanitti warreen Pakistaan dhaqanii Pakistaanitti marii godhan yoo yaadattan akkaan gartee isinii himaa turetti mootummaan warra Israa'el tuni aangaa'ota warra Iraan yeroo isaan ka'anii gartee gara biyya isaanii deebi'uudhaaf deeman ajjeesuudhaaf itti tattaafatanii turanii jeetiin isinii himaa ture. Yaaddoon san pirezidaantiin Ameerikaa mataan isaa irraa barreesseeti ture. Tiwiitara gubbaarratti. Yoo isin daddaftanii gartee nagayaan murtii tana gootanii gartee lola kana hormuus bantanii nagayaan gartee kan deemuu barbaadu hin taane isinuu biyya teessanitti galuudhaaf hin teessanii jeenitti isaan sodaachisaa ture. Okay? Dubagaa yeroo tana hogguu gartee isaanii mariirra jiru. Amma gaa itti aanaan pirezidaantii Ameerikaadha asirraa Paakistaan dhaqee warri Iraanis Paakistaan dhufanii akkasumas aangaa'onni gartee warra Paakistaanii fi warri Qataaris achi turaniiti. Eega marii godhanii gara isaan gartee ka'anii warri Iraan ka'ee gartee karaa biyya isaanii deemuudhaaf deeman mootummaan warra Israa'el xayyaarota lolaa ergan. Xayyaarota warra Iraan kana samii irratti dho'uudhaaf. Na dhagaa jirtanii mi? Ani mistiraan isinii jira dhaggeeffadhaa qaceelotti. Waliif daddabarsaa shashar godhaa. Mistiraan isinii jira. Hin dhageeffa bika biraatiraa isinii fi himan waan nama isinii mukan. Tiktaakiin gaa amala isaa eegalee jira harka keessaniin taaptaa godhaa. Yookiin narra cufuudhaaf ta'an. Yoo narra cufan gartee qophii teenyanii gabaabsinaa jechuudha. Saniifuu gartee harka keessaniin taaptaa godhaa. Waa'ee biyya keetii haasawii jedhe kijiba biyya Oromaa dhiisii rakkoo uummata keetii dubbadhu. Dhufe ajaa'ibni dhiirtii ajaa'ibaa dhufte irraa. Amma irri baqaa ta'e qiyya moo amma ijji sii banamte. Warra akkana kanan nu ajaa'ibsaa warra gartee irri baaqeetuma mana keessa ol seenee waan harkee barreessu kana. Anyways, waan isinii mujurtiin isin itti fufaa
nuti laal warreen gartee nu beeytan. So ittiin isiniif dhaggeeffadha. So warri Iraan galuudhaaf xayyaara isaanii horaniiti deeman. Hogguu xayyaara isaanii horanii karaa deeman kana mee amma durallee isin garsiiseetiin ture isinumaan garsiisa gartee akkaataa isaan itti deeman. Amma laala xayyaarri kuni ka warra gartee Paakistaanii garuu aangaa'ota warra Iraaniin deemaa jira. Hogguu deemu laala kuni faayitar jettiidha. Taakka lama sadii. Gama kanaanis taakka lama sadii. Okay? Akkasitti deeman. Faayitar jettiin kuni samiirratti eegaati deeman. Okay? Dubagaa jarri kuni hogguu gartee Iraan irraa ka'an booda deemaniiti Pakistan irraa ka'anii hogguu gartee Iraan Pakistan keessa deemaniiti Pakistanuma keessaanii Iraan achi seenan jechuudha. Okay? Hogguu kana gaa xayyaarri warra Israa'el deemaa dhufe xayyaaronni lolaa jechuudha. Hogguu gartee gaa jarreen kun gartee lafaa wajjinis qunnamtii waan qabaniif jecha ni arkan. Xayyaaronni warra Israa'el eessaan dhufa Iraan keessaanii itti ol seene karaa isaan quban qabneen kana eenyutu arka? Raadaara warra Iraan kan lafa jirutu arka. Okay? Duba gaaguu kana daddaffitti gartee xayyaarri warra Pakistan akka qubatu godhan Iraan keessa duraan xayyaara kana samiirra dha'uudhaa ka'an jechuudha beekaa. Okay? Akka qubatu hogguu godhan xayyaarri ni qubate. Amma maal godhan? Xayyaarri kun gartee warra Israa'el Iraan keessa dabree gartee hogguu ol seenu raadaarri qabe. Raadaarri irratti hidhame. So xayyaarri kun dha'uun malee uumaa takka illee hin hafneef. Tana keessa xayyaaronni warra Paakistaanis xayyaara warra Iraan kana warra Israa'el kana dha'uudhaaf itti garagalan. Okay? Xayyaara kan qubsiisaniituma isaan warra gartee faayitar jettiidhaan lolatti gartee lolaaf garagalan jechuudha. Hogguu kana xayyaaronni warra Israa'el raadaara keessa seenuu isaanii hogguu harkan if garagalanii gartee dheefa baafatan deeman. Kana keessa mootummaan Ameerikaadhaatis irra dhaqqabte. Kana gaa warri Israa'el wanni godhaniif odoo Ameerikatti hin himin gam Ameerikaa jalaan walii galteen tuni akka gartee galman geenye duraa balleessuudhaaf jechuudha. Okay? Yeroo lolaa sana isin himaatiin ture amma gartee diiteeliin bee akkaataa gartee wanni kun itti dalagameetu gabbahee jira ammaan tana. So ani jidduu sana isin himeetiin ture akka gartee warri Israa'el marii warra gartee marii tana gaggeessaa jiru kana ajjeesuu barbaadan irraa dubbanneetu ture. So hogguu kana gaa xayyaaronni raadaarii keessaa gartee waa xiqqoo raadaarii keessaa bahan. Silaa xayyaaronni ni dhaawaman ture. Xayyaarri warra Israa'el habba sadii faayitaroota sadii akkasitti eega gartee raadaarii keessaa bahan raadaarii kana keessaa gaa Iraan keessa waan jiranii fi bahan irraa fagoo jiran jechuudha. Boodarra achumaanii gartee karaa Israa'el deebi'an jechuudha. Aangaa'onni warra Iraan achi booda gartee xayyaara isaanii bakka itti qubate san irraa kaasanii akkasitti deemanii magaalaa guddittii Teeraanitti galanii ja'aniiti gartee oduun ammaan tana mirkaneessitee jirti. Inumaatu mariin tuni gartee akka galman geenye Ameerikaa jalaa balleessuudhaaf odoo pirezidaantii Ameerikaatti illee hin himin warri Israa'el hojjechaa turanii dubbiin jette san mirkanootee jechuudha. Okay? Duraan oduu akkasiitu ture. Amma immoo mirkanooteeti gabbaasanii kun amma miidiyaaleen hundinuu irraa odeessaa jira. Okay? Takasan. So, tanaas gartee quba qabaa adda addaa isiniin jechuudhaaf. Oduu itti aantu taniin isinii himuu barbaadu meesa jirtii.
tanamiti. Let's see. Okay. So tani namman tani isinii mee kuno tana asirratti gartee kuma gartanitti mootummaan biyya sanii angaa'ota warra Iraan ajjeesuudhaaf itti tattaafatee turte tajaajilanii gartee irraa odeessaa jiran. Okay. Reporting Biratistan mootummaan warra kanaa jara kana gartee ajjeesuudhaaf itti tattaafataniiti jiranii jaaniiti gartee irraa barreessaa turan. Okay. Okay. Oduu takka guddoon takka taniin isinii himu akkuma gartee na duuba gartan kanatti guyyaa irraan tanaa dhaabbanni waraana Ameerikaadha. Takkaa gartee maqaa sitcoming kan beekamu jechuudha. Marii warreen jiddu galeessa bahaa kana biyya torbaa wajjin magaalaa Bahareen Manaamatti godhaniiti jiran. Walgahii tanarratti akkuma torbaan dabre ministeerri haajaa alaa Ameerikaadha sababa gartee Hormuz banuu irratti warreen GCC dhaa fi kana gartee warreen jiddu galeessa bahaa kana wajjin marii godhanii yaadatan tan isinii meetiin ture. Arrammoo waraana Ameerikaatutu jaruma kana wajjin marii godhee jira. Marii tana keessatti wanni irratti mari'atan akka gartee Ameerikaan isaan kana eeguudhaaf takka gartee rakkoo hamtuu lola gartee ammaan tana dabre kana akka gartee hulii booda isaan irratti hin taane isaan kana cinaa dhaabbattee nageenya naannoo kanaa guututti akka eeguudhaaf qophooyte irratti gartee isaan kana kadhachaa jirti. Okay? Ammallee nuutu gartee isin eeguu qabaadha dubbiin. Dubagaa kana ilaalchisee mootummaan Iraan arraan tana ajaja ajaa'ibaa tokko baasanii jiran. Ajajni kuni warreen arraan tana mootummaa Ameerikaa waraana Ameerikaati wajjin walgahii tanarratti hirmaatan ilaalchisa. Akka ja'anitti mootummaan Ameerikaadhaa isin eeguu dhiisaati ifii isaaniitiifuu if eeguu hin dandeenye jiddu galeessa bahaa keessatti. Lola baatii afuran dabre kana keessatti gaggeeffamaa ture yoo gartee kan barnoota isinii taatu ta'e akka ifii isaaniitiif kaampilee waraanaa tasaanii tanaaf eeggachuu hin dandeenyetti biyya teessanillee jeeqaa turanii inumaatu hogguu biyyatti teessan haleelamtu isinirraa eegaa hin turre. Tanaafuu isaanii wajjin gatteessanii marii godhuu dhiisaati haalaataa biyya teessanii kan fuulduraa irratti marii godhuudhaaf yaalaadha jechuudhaani mootummaan Iraan ibsa baaftee jirti isiniin jechuudhaaf. Okay? Yoo gartee isin kagartan taate kuno isaanii gartee walgahii godhaa jiru akkana kuno waraanonni gartee biyyoottan hundaatu kanas tartiiba galanii jechuudha. Kana ilaalchiseetiti ministeertichi haajaa alaa biyya Iraan deebii ajaa'ibaa gartee asirratti barreessee jira. Waraanni IRGC hajaamu waraanni biyya Iraanis yaada inni barreesse kana jabeessanii jara kanaaf deebii godhanii jiran warreen gartee biyyoottan Arabaa kanaaf jechuudha. Okay? Isin Ameerikaa irra nuutu isinirra wayyaadhaa jechuun jiraniif takka gartee haalaataa biyya teessanii haalaataa fuuldura irratti as baatanii mari'achuudha qabdaniidha. Okay? Okay. Tanaatanii jidduugaa akkuma aadaatti gartee mee waan takka takkaas isiniin garsiisaa isinis gartee akka ijaan agartaniif jechuudha. Warreen mana keessa jirtan nadagaa jirtanii dhiiroo chaalenjeena yoo nadagaa jiraatan taate mallattoo naa godhaadha. Nadagaa jirtaniimi? Okay. Dubagaa guyyaa lameen dabre kana keessatti mootummaan Iraanii fi warri Qataaritti warri Iraanii fi Ameerikaa marii ka godhanis ni himeetiin jira.
marii sanirratti walii hin galle. Garuu immoo mootummaan Qatar walitti isaan dhiheessitee jirti. San jechuun torbaan tokkoof akka lola dhaabbatan irratti walii galanii isiniin jee isinii himeetiin jira takkaa gartee ceasefire torbaan takkaa. Galgala kana garuu waan ajaa'ibaatu deemaa jira. Qaceelloo dhageeffadhaa warreen gartee jiddu galeessa bahaa jirtan. Bahrain, Qatar, United Arab Emirates, Saudi Arabia hunduma isaanii akkuma gartanitti kunoo xayyaaronni Ameerikaadhaa meeshaalee hedduu olii gad oofaa jiran. Eessa naannoo jiddu galeessa bahaa fi Hormuzitti jechuudha. Hogguu waan akkanaa agarree maal yaaduu qabna? Maaltu itti aana? Hogguu gartee isaan akkana meeshaa oofaa jiran olii gad. Itti aantuun isiidhaa waraanaa ajajaa, lolaa ajaa. Mootummaan Ameerikaadhaa ammaasis haleellaadhaaf qophaa'aa jiranii jechuudha. Akkas ilaala. Haleellaadhaaf qophaa'aa jiran. So, yoo boruu haleellaan taate tanaa jechuudha. Laal, Trump yeroo stock marketiin banaa jiru, yeroo gartee daldalli Ameerikaadhaa banaa jiru, Iraan hin dha'u. Yeroo inni dha'u hogguu gartee torbaan dabre kuma yaadattanitti jimmata hogguu gartee stock marketiin cufame hogguu san Iraan haleelan. Du'a ammaas boru gartee hogguu gartee magaalaan cufamte haleeluun oolan. Ni haleeluun oolanii isin jechaa jira. Akka gartee isaan amma meeshaalee olii gad oofaa jiran kanatti. Tanaas gartee quba qabaadhaadhaan isin jechuu barbaada. Maaliif Ameerikaan wanni isiin amma godhaa jirtu tooftaan ammantan isaan godhaa jiran akka gartee oduuleen silaa isaan if dura baasanitti gaaza biyyootan Arabaa kana keessaa baafatanii gara Ameerikaa geessanii gaaza gartee achitti walitti qabachuudha. Maaliif gaazni gartee Ameerikaa keessa jirus haalaanii dhumaa jira kan gartee walitti qabatanii gaafa gartee lafti goggooyiddeef silaa itti fayyadaman jechuudha. Okay? Alright? San qofa odoon taane gaazni gartee amma akka malee gartee waan hedduu dhumee jiruuf jecha Iraan tana sossobanii Hormuz tana keessa gaazni akka dabru godhaa jiran. Gaazni kun gartee hogguu dabree amma inumaatu arraan tana gartee miidiyaaleen adda addaa hogguu haasawaa jiranii fi waraanonni warreen ekspertiinoonni Ameerikaadhaa akka haasawaa jiranitti gaazonni amma Hormuz keessa dabraa jiru hundi isaa tokkoof lamamti. Hundi isaa akka jirutti gara biyyootan biraa deemaa jira malee gara Ameerikaatii miti jedhaniiti odeessaa jiran. Akkana jechuun Ameerikaan Hormuz kun gartee yeroo dheertuudhaaf takka gartee torbaan lama takka torbaan tokko habiraatiif akka gartee banamu Iraan wajji walii galuun oolanidha dubbiin. Okay? By the way, boru holiday da dhugaa keeti boru ayyaana nu bira ayyaanni guyyaa sabtiidhaati jira. Akkasuma sanitti gartee guyyaa dhaloota biyya Ameerikaadhaati amata 250 kabajuudhaaf deemna. Kana keessatti boru magaalaan cufaadha. Garuu Trump haleeluun oolu. Magaalaan cufaa taana inumaatu gartee aadii takkaa gartee chaansii lolli eegalamuudhaa kana ol kaasuun oolu. Okay? Ammoo akka gartee silaa isaan barbaadanitti silaa lola kana kaasuudhaaf odoon taane waan gaazonni gartee ammallee as keessa dabraa jiru gara Ameerikaa dhufaan jirreef jecha Ameerikaan ammallee gaaza barbaaddu san arkachaa hin jirtu jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Okay? Tanaafuu ceasefireen amma guyyaa haleedhaa Qataarii godhantuni torbaan biraatiif gartee itti da'annoo godhuun oolanii jedhaniiti odeessaa jiran. Okay? San akkasitti koo qabaadha. Garuu immoo oduu guddoon takka gartee tan amma namayyuu irratti xiyyeeffachaa jiru keessaafuu gartee Iiraanii fi Iraaq keessatti awwaalcha Sayyid Ali Haminiidhaati. Takka gartee Sayyid Ayatullah Ali Haminiidhaa kan awwaalchisaa
guyyaa borurraa eegaluudhaaf deemu. Okay? Awwaalchi isaa guyyaa afuriif gaggeeffamuudhaaf deema. Kanarratti biyya Iraan irraa eegalamee ilaa hanqa biyya Iraaq keessatti inumaa gartee qophii guddoon biyya Iraan keessatti godhuudhaaf ta'anii sababa kanatti gartee mootummaan Iraan airspace isaanii warreen hayyama kennameef malee hunda isaanii cufuudhaaf ta'an. Akkasuma sanitti awwaalchi isaa kun takka gartee celebrationii takka akka gartee gammachuudhaatti halaalamu taa'u akka gartee warra amantii shiyaatti amma dura isin himeetiin jira warreen du'u kuni du'anii gartee achi hin hafan isaan gartee akka ispiriitii ta'aniiti isaan warra gartee ni boqotan jechuma gabaabinatti bikka gartee bareedduu dhaqanii bikka sanirraa gartee jira kanaaf ammallee warra gartee ati du'aayii nuu godhi jechuu ni dandeessu jechuudha. Okay? Bikka gaarii jirtanii du'aayii nuu godhaadha. Bikka gaarii jirtanii nuun hin irraanfatinaadha jechuudhaan gartee isaan kana wajjin wal qunnamtii godhan jechuudha gabaabinatti. Okay? So akka gartee pilaana isaan lafa kaayanitti yeroo duraatiif kunoo akkuma gartee sirna duuba gartan kanatti yeroo duraatiif reefkoota isaanii warreen isaa wajjin aheeraman isa jaartii isaa haadha jaartii isaa ilmoo inni abbaa guddaa ta'uuf warreen isaanii hundi gartee kunoo qaama isaanii hunda gartee kana baasaniiti bikka arraan tana bikka majlisii ayatullaa Khomeini kan isa duraa jechuudha. Bikka sanitti gartee ummata hordoftootaa fi warreen gartee qophii tana gaggeessaa jiru achitti gartee marsaa duraa eegalaniiti jiran galgala kana. Wanni tuniin dhaabbattu amma isaan isinitti himaa jiru kana laayivii godhaa jiran. Arrarraa eegaltee guyyaa afuran as deemu ilaa hanqa Juulaay 8tti qophiin tuni gaggeeffamuudhaaf teessii. Akkasuma sanitti akka gartee odeessaa jiranitti isiniin garsiisaa bika takka takka. Oops, okay. Okay. Oh, asirratti baasuun danda'u. I think wantaaniin qaba. Durso qophiin tuni magaalaa guddittii Teeraanitti gaggeessuudhaaf ta'anii achi booda bikka Qo'aam jedhaniin magaalaa itti aantu jechuudha. Achi geessan achi booda fuudhanii magaalaa Najaaf jedhaniin magaalaa san geessan achi booda deemanii gartee magaalaa Mashaad jedhaniin achi geessan san booda deemanii gartee magaalaa Karbalaa jedhaniin magaalaa gartee Iraaq keessa jirtu haalan magaalaa gartee seenaa qabeessiidha. Warreen amantii Islaamaa guututti hordoftan magaalaa Karbalaadha ni beeytan jeetiin takkaa gartee dhageessanii jirtan jeetiin abdadha. Achi booda eega gartee Karbalaa geessan booda Karbalaarraa Mashaaditti deebisanii achitti awwaalamuudha ta'a. Mashaad tuni bikka inni itti dhalate. Okay? Achitti gartee awwaalamuudha ta'a jechuudha. So achitti gartee ammaasis qophii gartee tanarratti akka odeessaa jiranitti yoo xiqqaate nama miiliyoona 20 kan irratti hirmaachuudhaaf ta'a. Kana keessaa aangaa'onni biyyootan adda addaa gartee kan affeeramaniiti jira. Akka gartee amma dura isinii inumaatu gartee pirezidantiin piraayim ministerichi biyya
hindii faan affeerameeti jira. Inumaatu gartee dhiibbaa mootummaan Ameerikaadhaa isarra godhaa jirtuun inni gartee ni dhaqamoo ni hafa dubbiin jettus olii gad deemaa jirti. Garuu immoo poolitishaanonni biyya hindiidhaa akka jechaa jiranitti inni dhaquu qabaa jechaa jiran. Okay? Maaliif amma dura mootummaan Iiraan tuni biyya hindii keessatti gartee yeroo kanatti olaantoonni isaanii du'ee fi rakkoon adda addaa isaan qabattee fi waan hundatti akka isaan cinaa jirtutti gartee laalaa jiranii. Kanaafuu seenaan tun jijjiiramuu qabduu nuti ammallee isaan kana cinaa dhaabbachuudha qabnaa jechuudhaan odeessaa jiran. Akkasuma sanitti gartee aangaa'onni biyyoottan islaamaatis hedduudhaatu affeerame. Kana keessaa wanni gartee dhugatti ammaan tana deemaa jirtu mootummaan Ameerikaatillee qophii tanarratti lola irranni godhan jaanii gartee namni tokkolleenu yaadaan jiru. Warri Israa'el ammoo hin beekaman. Okay? So, akkasi lal mootummaan Ameerikaadhaa awwaalcha lal akka gartee bulchiinsa Ameerikaatti ayatullaan waan ta'e eega ajjeesan booda baran. Okay? Waan ayatullaan ta'e san dura hin beekan irra hedduun isaanii ayatullaan jechuun akka gartee olaanaa biyyattii gaggeessu akkasitti ni beekan. Garuu immoo akka gartee imaama ta'etti hin beekan. Warri amantii islaamaa hordoftan akka gartee inni imaama ta'e. Okay? Imaama jechuun nama gartee biyyaan deemu qofa odoo hin taane nama gartee amantii biyyattiidhaatis akka gartee itti jiraatan akka fakkeenyaatti gartee akka laalan akkaataa gartee namni kun xiqqoo malee namni gartee addunyaa tanarratti gartee lubbuudhaan jiru akka fakkeenyaatti gartee kan jala deeman yoo jiraate isa qofaa akka gartee olaanaatti ilaalanii jechuudha. Okay? Bulchaa biyyaatii oli ayatullah jechuun. Okay? Iraan qofa maali Iraan qofa keessatti miti akkasii, Iraaq keessatti akkasii, Libanaan keessatti akkasii, Siiriyaa keessatti akkasii, biyya Paakistaan keessatti akkasii. Okay? Wanni gartee mootummaan Paakistaanii fi warreen Iraan kuni akkasitti gartee waliin maramanii wal dubbisaniif waan gartee walitti dhiyaatanii fi poolitikaa qofaa miti. Okay? Biyyi Paakistaan tuni warra shiyaadhaa yoo xiqqaate gartee dhibbeentaa 40 fa'aa biyya isaanii keessaa qaban. So sanis akkasitti gartee quba qabaadhaadhaa isiniin jechuudhaa fi so karaa kanarratti gaa bikka hedduu gartee makiinaadhaan deemuu ta'anii makiinaan gartee gaa dhugatti makiinaan reefka isaatiin deemuudhaa deemaniin hundinuu gartee tolfamtee garsiisaati turan dhiyeenya kana. Dhugatti gartee bikki guddoon namni kun akka malee gartee itti bahee daawwachuudhaaf taa'u Teheraan booda Kaarbalaadha. Okay? Kaarbalaan warreen gartee qacoloo beeytan isinuma yaadachiisuudhaaf bikka gartee Hussein itti wareegame nagaa Abiraamanii irratti haa jiraatu. Bikka sanitti gartee reefka isaatti dhiyaachuu jechuun warra shiyaa biratti sabaataadha miti. Okay? So sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha isiniin jechuu barbaada. Dubagaa guyyaa Juulaay 9ffaadha. Qophiin tuni ilaanga gartee Juulaay 8tti deemti. Achi booda gartee Juulaay 9ffaatti bikka gartee Juulaay maali magaalaa Mashaad. Okay? Bikka gartee Imaam Razaan itti awwaalame achitti gartee awwaalamuudhaaf deemaa jechuudha. Okay? San gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aantu wanneen isinii himuu barbaadu let's see.
Okay. Haleellaa edda galgala mootummaa Raashaadhaa Yuukireen irratti gaggeessaa turterra wanta akka takka isin garsiiseettiin akkuma gartee na duuba gartan kanatti lallaalaadha. Tanaas laalaadha. Magaalaa gudditti Yuukireen Kiyev tajaajilin tana akka malee gartee haleelaa turan galgala keessa. Mootummaan Iraan mootummaan Raashaadhaa dhugumatti gartee akka murattee jirtu fakkaatti murannoo lola kana gartee takka jara kana kuffisu takka gartee injifannoo isiidhaa tana galmeeffachuu irratti. So xumura irratti gartee oduu takka takka taniin isinii himu tanallee odoon taane waa'ee oduu takka taniin isinii himu ammaan tana gartee qaama godhattee jajjabaachaa jirtu keessaa akkaataa mootummaan Tarkiidhaa sababa gartee ammaan tana Izraa'eel wajjin walitti diina tahaa jiran kaniin gartee reefuun tana durarratti isinii hime warri isin yaadachiisuudhaaf akkaataa mootummaan sadeen mootummaa Siiriyaa tana itti qubatu takka gartee mootummaa Siiriyaa ta duraanii itti kombolchanii ifii isaaniitiif yeroo sanitti jirru kun gartee ajandaa mataa takkaa gartee hin qabanii isaan sadeenuu ajandaa adda addaa qabanii jeetin isinii himaa ture. Kana ilaalchisee ammaan tana Tarkiidhaa fi Izraa'eel haalaanii gartee diinummaa irratti wal barbaadaa jiran jee isin himeetiin jira. Kana ilaalchisee arraan tana ministeerri haajaa alaa biyya Tarkiidhaa ibsa miidiyaa isaaniitti hojii godhaa ture. Ibsa kanarratti yeroo ammaan tana haasoynu kana jaa mootummaan Izraa'eel diina itti aanu marsaa itti aanuu fi diina barbaadachaa jiranii. Diinni isaan gartee ammaan tana nuti harkanne jaanii dubbachaa jiran Tarkiidhaa jaa. Garuu jaa wanni gartee warri Izraa'eel kun hin beekne takka gartee isaan kun harkuu dadhaban. Tarkiin isaan hojii wal loluudhaaf if duuba hin deebitu. Yoo gartee isaan afaan lolaatiin nu dura ka dhaabbatan taate nuti lolaan isaan kana gartee deebisuudhaaf waan isaan barbaadan gartee godhuudhaaf qophiidhaa jeeti gartee haasawaa jira. Okay? Kana keessatti yoo gartee Tarkiidhaa fi warri Izraa'eel ka wal lolan taate dhugatti akkuma gartee amma dura isinii Tarkiidhaa fi warri Iraaniis gara tokkotti deebi'uudhaaf ta'anii jechuudha. Hogguu kana jechuun maali? Diinni Iraan diina Tarkiiti. Tarkiidhaa fi Iraan ifii isaaniitiif waliin fadan. Okay? Garuu immoo diina gartee jabaa tokko waan walitti qabaniif jecha amma isaan diina isaanii kabiraatillee yeroo itti xiyyeeffatanii firraa dhorkuudhaaf deemaniitu isaaniif uumamaa jiran isin jechuu barbaadeeti. Carraan kuni maali? Carraa guddaadha. Tarkiidhaa fi warri Iraan diinni isaan walitti qaban Izraa'eel malee eenyumee kabiraa warri beeytan yoo jiraatan warri mana keessa jirtan mee barreessaa. Akkuma yaadaatti gartee diina Tarkiidhaa fi Iraan walitti qaban Izraa'eel malee eenyu jettanii yaaddan. Barreessaa mana keessatti.
akkana laal. Bar warri gartee mana kana dhuftan hedduu ismaartii dhugguun isiniin jiru ragaa maleedhaa miti. Diinni Tarkiidhaa fi warri Iiraan walitti qaban warreen Kurdiidha jettan dhugaa barreessaa jirtan. Isaan lameen diinni gartee walitti qaban Kurdiidha. Kurdiin tuni Siiriyaa keessa jirti, Iraaq keessa jirti, Iiraan keessa jirti. Egaa lafa gartee biyyootan lafa jaaniin tana keessa Kurdiin bikkayyuu jirti. Okay? Biyyootan jira kana hunda keessatti lafa saniin isaan diina. Okay? Amma ta Siiriyaa keessa jirtus mootummaa Siiriyaatti hojii waliin feetu. Akkasumas mootummaa Tarkiitti hojiinis waliin fedhan. Ta Tarkii keessa jirtus mootummaa Tarkiitti hojii waliin feetu, mootummaa Iraaq hojiinis waliin feetu. Akkasumas itti maasis mootummaa Iiraan keessa jirtu hojiinis waliin feetu. Sini galtee? Wanni gartee guddoon takka wanni akkas ta'eef harka warra Izraelii fi Ameerikaatu keessa jira. Gabaabinatti. Biyyootan lameen kuni warra Kurdii kana meeshaa waraanaatis ni kannaniifis ni gargaaraniis horiis ni kannaniif. Maaliif fuuldura gartee carraan tokko bar jidduu lola Iraan kana yoo yaadattan wanni takka gartee tan Ameerikaanis ifatti godhuu barbaadee fi warri Israa'el godhuudhaaf tattaafatan. Kurdii Iiraan keessa jirtuu fi Kurdii Iraaq keessa jirtu tana haaretti meeshaalee waraanaa kannaniifiti akka gartee isaan warra waraana Iiraan kana haleelan godhanii turan. Okay? Godhanii turan. Leenjisanii waa meeqa godhanii turan. Garuu Kurdiileen gartee meeshaa warri Ameerikaatii fi warri Israa'el kannaniif tana irraa fudhataniiti qinaasiidhaa waraana Iiraaniif kannan. Qinaammoo ifiif deemanii gartee itti fayyadamanii dhooyifatan. Okay? Jidduu lolaa san irraa isinii meetiin ture akkaataa gartee Ameerikaa fi warri Israa'el jara Kurdii kana itti fayyadamanii lolarra naquudhaaf tattaafachaa turan. So, guddoon takka gartee poolitikaadhaa fi istiraatiijiidhaaf itti fayyadamuudhaa fi jarri kun egaa amata dheeraa gartee jara Kurdii kana sagalee isaaniitis waraana isaaniitis leenjisuudhaa fi basaasummaadhaaf waan hundarratti gartee gargaaraa turan. So, ammaan tana carraan gartee warri Tarkiidhaatii fi Israa'el wal loluudhaa kuni inumaatu gartee achi qofatu doon taane achitti nafne jara Kurdii tanaas lola irra banuudha. Lolli kuni as qofatu doon taane warri Iraanis jara kana dhabamsiisuu waan barbaadaniif jecha lola irra banan. So lolli kuni diina isaanii gartee kan yeroo dheertuudhaa kana carraa kannaafi jechuu dhabamsiisuudha. Sanis gartee akkasitti quba qabaadhaadha isiniin jechuu barbaada. So oduugaa har'a nin dheeressi yaaboo. Oduu teenya boruuf dhiifanna akkam jettan ta Oromiyaadhaa kana. Ta gartee Oromiyaa cicciruudhaa tana ajandaa gartee amma mootummaan bilisiginnaadhaa irraa haasawaa jirtu Adaamatti tan gartee Oromiyaa bikka jaafatti adda cicciruudhaa tana guyyaa biraatiif boruuf dhiifanna yoo rabbi jee. Okay? Inumaa gartee tana akka ajandaa mataa isitti irraa haasawuudha qabna. Dhugaan isinin jaabeeqa. Maaliif waa hedduudhaatu jira waan gartee warreen irraa haasawaa jiranii fi warreen gartee dubbii tana oofaa jiran kuni ummata keenyaafis ifan godhaniitu jira. Kanarraa gartee yaaddoota garagaraa kana hunda waliif finneeti akka gartee mariitti illee irraa mari'anna. Warreen dubbiin tuni Oromiyaa keessatti ta'uu qabdi jettanii gartee yaaddan yoo jiraattan qophaawaa yaada keessanis qopheessaa dhiyaadhaa boruu akkasuma sanitti warreen gartee wanni dubbiin tuni Oromiyaadhaaf gaariidhaa miti Oromiyaa diiguudhaaf deemanii waa hedduudhaatu jira gartee kana gartee warri yaaddanis yoo jiraattan waan akkasii yaaddanii fi yaada keessanis qophaawaa nu eeggadhaadha boruu saa kudha takka dhufnu akkam jettan boru yoo rabbi jee saa kudha takka faatti akka keenyaatti isin bira saa shanfaa taana fakkaata warreen gartee giddu galeessa ba'aa jirtan saa shan immoo saa torba
Borusaa fudhata akka ittiin dhufuudhaaf tattaafadha. Irreedduu keessan qophaawaa irra mari'annaa yaaddoota gartee garagaraa waliif finnee keessaafuu gartee eessarraa dubbiin tun akka haatee fi warreen gartee as keessaa harka qaban kana hunda gartee irraa mari'annaa akkasitti gartee qophaa'an eeggaddaadha. Oduulee biraas gartee oduu biraa waa xiqqoo irraa haasofneeti kanarratti gartee irratti xiyyeeffachuudhaatu gaariidha na fakkaata. Okay? Asrii booda jechuudha akka biyyootan jiddu galeessa bahaa keessatti yoo rabbi jedhe asrii booda nu biratti sa'a 10 takka ganama takkaa gartee ganama peejii irratti isinii barreessa tiktaakii gamu gubbaa irratti gartee sa'a akkanaa boodaniin dhufa jee takkaa gartee sa'a takka booda takka akkana sa'a takka booda akkana jeetiin isinii barreessa akkasitti gartee harkaatii dhiyaadhaan isiniin jennaa hin hafina walitti illee himaadha maaliif wanni tuni gartee nu hundinuu irraa mareechuu qabna nutti dhageeffamuu qaba qophiin gartee ammaan tana biyya keessatti deemaa jirtu waan haalaan nama yaachisu. Okay? Hogguun akkana isiniin jiru wanni takka takka gartee gaariis ta'uu ni malti hamtuunis hedduutu keessa jira ummanni keenyaa fi gartee oromiyaan tunoo garam deemu jirti akkasuma sanitti gartee warreen bilisiginnaa kunis waan isaan hojjechaa jiran kanarratti yaaddoota garagaraa kana hunda gartee irraa haasoo qabna. Saniifuu qophaawaadha dhiyaadhaa isiniin jenna. Obboleeyyan keenya egaa bika jirtanitti qophiin galgala kanaa takkaa'u oduun har'aan tana fakkaatti yeroo biraatti walitti deebinaa. Nagee wal bira dhiifanne warreen gartee isin bira guyyaadha guyyaa gaarii isiniin jenna nu bira halkanii yeroonis kuttee jirti nageen jiraadha. Okay, mee gaaffii qabdaa yee. Deemuuf hin deema beektaa? Falmattu jirtaa? Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtaa jaamsi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Galatoome baay'ee tokko si hordofaa baay'ee tokko si jaalladha yeroo hunda si jala deema. Galatoomeetileen. Ani waa'ee lafa Itoophiyaa kana keessatti lafti qotee bulaa tokko akkaataa inni itti gurguramu yaani namni tokko maatii malee abbaan manaa tokko zimuma jedhee lafa baadiyyaa kana gurguruu hin danda'u wanta jedhu wayii. Waan dhibee qaba lafa wayii nu jalaa gurguramee beektaa haati kiyyaa fi abbaan kiyya gargar jiraatanii. Inni magaalaa jiraata da'een kiyyallee magaaluma jirti dhukkubsattuudhallee baay'ee tokko dhukkubsatti ijoollee xixiqqoo baru muriin isaaniillee hin geenye warri anaa gadi jiran waan immoo biyya arabaa keessa hin jira. Lafa baadiyyaa kana inni dhaqeedhuma magaalarraa baay'eedhuma dhaqee lafa baadiyyaa kana lafa qonnaa gurgurata namni irratti farramillee hin jiru. Eenyu gurgurata? Abbaanumti kiyya jechuudha. Inna akkami lafa Itoophiyaa kana namni tokko zimuma jedhee lafa baadiyyaa bitatee qotachuu hin danda'u. Wallahi nama na gargaaru illee nan dhabee gaafii kanallee nama irratti yaadanaa kennuun barbaada. Gaafii bareedduudha haaftee laata akka gartee Itoophiyaatti yeroo ammaan tanaa lafti ta ummataatiis ta mootummaatiis lafti hundinuu jechuudha. Hayyama katti qabu irra guddaan mootummaa. Lafatee tana gartee yoo gurguruu barbaadde nama feete ni gurgurtaa garuu immoo mootummaan hayyama san gartee mirkaneessuudha qaban takkaa gartee kaartaa namaa baasuudha qaban lafa gurguramu kana. Gaaffii ta'e tana keessatti gartee dhugaa yeroo takka namni lafa gurguru kuni odoo namaanillee hin mari'anne gurguruu ni danda'a. Mootummaan gartee waan kana sirreessuudhaaf hojjechaa jiran
akka gartee ammoo isaan odeessaa jiranitti inumaatu sirreessullee odoon taane I think gartee yaada addaa qabdi mootummaa nama fuuldura keessa akka tana gartee wanni silaa irraan mari'achuu qabnu yaaddoota garagaraatu jira hamma gartee mootummaan bilisiginnaadhaa akka gartee guyyaa lameen dabre kana keessatti irraan mari'achaa jiran kan jedhanii dubbachaa jiran. Aniif dura gartee as beerraa dubbachuu barbaadu garuu immoo taakka gartee lafa gurgurachuudhaa tana kutaalee hedduu keessa jirti wanni kanaatu. Namni gartee namnummaan dhuunfaadhaa akka fedhetti lafa gurguratee lafa tanagaa maallaqa gartee eegarraa fudhatee booda mootummaan gartee nama bitate kanaaf kaartaa kanniti kaartaa akkuma beeytanitti biyya teenya keessatti gubboonis fudhachuu numa dandeessa. So akkaataa gartee itti hojjetamuu qabu takka gartee akkaataan silaa ati yaada kee gartee guututti gartee waan hin beekneef jecha dhuga namni gartee ifiisaati gurgurachuu numa danda'a Itoophiyaa keessatti mootummaanis kaartaa kana gartee isiidhaatu namaa baasa nama feeteef ni baasan nama fedhammoo ni didan maaliifi kaartaan naannoo gartee mootummaan harka qabduu fi maali naannoo gurgurtu tanaa fi waan ati gartee gurgurtuu fi waan mootummaan harka qabdu adda ta'uu ni danda'a. Yeroo takka naannoo gartee mootummaan takka gartee green zoneidha takka farmlandidha maarreedha asitti gartee waa ijaaramuun hin danda'u jettee maappii keessaa qaban namaa hin gurguran. Lafa immoo qotee bulaa lafa gartee qotachuu dandeessu tammoo waayillee irra ijaarachuu dandeessu yoo taate mootummaan gartee itti dhiifti jechuudha. Akkasii falmattoota hin. Naam sibar wanti si galuu qabu asitti haati kiyyaanii waliiniin tokkoffaarratti lammaffaarratti daa'immantu jiran daa'imman umuriin isaanii falmachuudhaaf illee hin geenye eeyyamni illee hin qabu. Obboleessi kiyya tokko waraana mootummaa kana jira eeyyama illee hin qabu furmaa illee hin qabu lafta kana gargar hin baafanne hin hiranne lafti kun immoo lafa qonnaa xaafite lafa baadiyyaati seegalee. Lafa baadiyyaati da'ee keeyyaan immoo gargar hin baane lafti kun lafa maatiiti malee lafa inni abbaan kiyya qophaa isaatti gurguree birrii sana akka barbaade gochuu danda'u miti. Tuni xiqqoo gartee waa'ee gartee personality keessa jira gama duubaatiin yoo haasoo inni irra gaarii na fakkaata. Maaliif namni hedduun gartee waan gartee baruu hin qabnee fi waan dhaga'uu hin qabne waan keessa jiruuf jecha kana gartee gama duubaatiin yoo haasoo inni irra gaarii na fakkaata kam jette. Natti tola wallahi si jammar namuma na gargaaru na bayaani namuma yaada kanaan haadha kiyyallee qaamaan illee dhaqee naaf gargaaree waa'ee lafa kanaa utuu namichi sun illee dhaqee waraqaa ittiin baafatiin isii birallee naa dhaabbatu hin barbaada. Tole gama duubaatiin naa barreessi irratti haasoo innaa. Eshi lakkoofsa kiyyaan siif erga. Tole ayya. Galatoomii waan na galchiteef. Uumaa rakkoon qabu. Akkasii Hassan dhimma Iraan haasa'e bara hedduudhaan haasa'e waa'ee Iraan irratti amma Iraan akka gartee awwaalcharra jiran awwaalcha gartee galgala kan akka eegalanii jiran irraa dubbadheetiin jira. Akkasuma sanitti waan gartee poolitikaa jidduu sanitti deemaa jirus guddoon amma warri Iraan wanni irratti xiyyeeffatanii jiran waan hundarra awwaalcha irratti awwaalcha Ayatullaadhaati. Ayatullaa qofallee otoo hin taane egaa warra isaa wajjin wareegaman jechuudha. Guddoon takka ta'e isaan irratti xiyyeeffachaa jiran sanii akkasuma sanitti yeroo ammaan tanaa tana gartee isaan waan qophii hedduu keessaafuu gartee aangaa'onni biyya hedduudhaatis waan karaa biyya Iraan dhufaa jiraniif jecha poolitikaa gartee Iraanii Ameerikaa wajji godhanii fi kana irratti gartee xiyyeeffachaa jiran san akka fakkaatutti yoo xiqqaattee guyyaa 7 faa booda takka gartee Juulaay 8 faa booda itti deebi'uudhaa ta'an akkasitti gartee quba qabaaddu. Guutumatti qophiin teenya sana fakkaatti obboleeyyan keenya galatooma nagee jiraadhaa.